shorarkeessaan biyya Itoophiyaa san keessatti eenyu akka ta'e uummanni biyya teenyaa san akkuma jirutti ni beeka yaada jechuudha. Mootummaan Itoophiyaadha gareelee takkaa'uu nama isa mormu shorarkeessaadha jechuu abadan takkaa dhiisee hin beeku. Kun haariyaa miti jechuudha. Kuni haariyaa miti. Kanaafiyyuu uumama baratamee waan gurratti kan nama qabu miti. Garuu namni addunyaan ati shorarkeessaadha mirga namaa sarbaa jirta, nama ajjeesaa jirta, nama hidhaa jirta, gudeeddi jirta jettuun gaafa ka'ee gareen san shorarkeessituudha jedhee maqaa kanaan nama farraju saalfii takka malee osoo ittiin qaanfatin jechuudha. Kun waan ajaa'ibaa tiraa jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu fayyaanaaf qabdanii isiniin jecha guyyaa har'aan tanaa waan ajaa'ibaa natti ta'e takka jechuudha. Waan isinillee quuma qabdanii ajandaa sooshaal miidiyaa kan ta'e jechuudha. Ajandaa sooshaal miidiyaa kaleessaaf irra kan ta'e qabadheen dhufee jira jechuudha. Maali jennaan biyya teenya sanitti akkuma beekamu gareedha bara. Gareen biyya bulchitu takkaa'u warri gurmaa'ee biyya bulchu kuni durirraa qabee jechuudha. Durirraa qabee namoota isaan mormu takkaa'u warra gurmaa'ee isaan mormu jechuudha. Dhugaa barbaaduuf, haqa saba isaa barbaaduuf, bilisummaa saba isaa barbaaduuf isaan mormu shorarkeessaadha jedhani. Maaliif dhi'uma tana jechuudha. Bara 2014 keessa Paarlaamaan Itoophiyaa Jawaarii fi namicha ammaan tan Biraanuu Naggaa isa ammallee miidiyaa lama isaatii fi OMN shorarkeessitoota wanti kun jedhee farraje jechuudha. Garuu bara 2018 gaafa wayyaaneenis kaatee biyyatti galte gaafa Oromoon gara siyaasaa dhuftee Abiyyi Piraayim Ministeera ta'ee suuta jedhanii shororkummaa sana irraa kaasan. Garuu arraan tana deebisanii TPLF fi ABO shaneen shorarkeessitoota. Okay. Shorarkeessitoonni kun eenyu? ABO shanedhamu TPLF moo mootummaa biltiginnaa kana ammaan tana biyyaan gaggeessa jedhaa jiru kana jechuudha. Kanaaf eenyu taanaan namni kamuu taanaan shorarkeessaan namni nama jeesaa jiru, namni nama hidhaa jiru, namni nama gudeedaa jiru, namni siyaasaaf jedhee haadha isa dhalte jechuudha. Haawwan fakkeenyaaf eenyu taanaan dubartiin haadha teenya, obboleettii teenya, haadha mana keenyaati. Namni siyaasaaf jecha uummata keessaa guddate haadha isa hoosifte deebi'ee ajjeesu, deebi'ee ilmoo jalatti ajjeesu gaafa shorarkeessaadha jedhee nama farraju kun garuu raajiidha jechuudha. Kanaaf amma shorarkeessaan eenyu kan jiru irratti oolmaan laala wantoota takka dhiyeessee irratti waan yaada kan dhadhuun qaba. Warroota ammoo haaraa taatan kan gara chaanala kiyyaa dhuftan sabiskiraayib bakka diimtuu san cuqaasaa waan kana fakkaatu san hin dagatinaadhaan isiniin jaa. Akkasii ammaan tana asmaan kun jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa shorarkeessaadha. Eeyyeen shorarkeessaadha. Akkamitti shorarkeessaadha? Mootummaan waan takka malee nama nagayaa, haawwan, abboowwan mana gafuudhee siyaasaaf jedhee ajjeesuuf kami shorarkeessaan ta'e. Mootummaan siyaasaaf jedhee niitoorkii namarraa qotu. Mootummaan siyaasaaf jedhee bishaan namarraa qotu. Mootummaan siyaasaaf jedhee ifaa namarraa kutu. Shorarkeessaadhaa miti. Silaa deebi'ee ifiin shorarkeessaa jedhee irra wayyaadha jechuudha. Kanaafiyyuu mee ammaan tana akka nama tokkotti jechuudha. Akka nama tokkotti mootummaan biyya teenya gaggeessaa jiru kun
guyyaa adii karaarratti nama ajjeesaan jiru. Wallagga tagartee magaalaa keessa guyyaa akkana liblib jedhan. Wallagguma tana keessatti jibaanii moggatti sanuu jechuudha. Baadiyyaa keessatti deemuu ni sodaatan bara. Mootummaa ifin jaan baadiyyaa keessatti deemuu ni sodaatan. Moggaadatti jibaanii ati shaneedhaaf nyaata geessisaa ati shaneedhaa si qallabdaa jaanii mana namaa gubaan turre. Ilmaan meeqa jechuudha. Daa'imman meeqa haadhaaf abbaa jalaa ajjeesanii hiyyummatti isaan hin hambisne. Kun shororkeessaadha. Gaaf namaan jiru saalfii takka malee jechuudha. Xiqqeenya yookaan kufaatii agarsiisa jechuudha. Gara biraatiin shororkeessaadha jee erga labseen boodatti kaleessa labsee kana dura maal godhu jiran erga lubbuu namaa dina galaafate lubbuu namaa hedduu galaafate lubbuu namaa hedduu nyaate nama meeqa hidhe nama meeqa qulqulluu lubbuu namaa galaafateen boodatti immoo gareen sanii shororkeessitoota yoom takkaa loluu dhiise itti dhukaasaa jira warri dhukaasaa jiran kuni garuutu maal agarsiisa kufaatii warra gartee biyya bulchine jee biyya hogganu biyya keenya san hogganne jee kursi irra taa'u kursiin isaa sossobdee madaraka irra taa'anii maakarafoon dura kaa'anii gaafa gareen san shororkeessitoota namaan jedhan saalfii takka malee gara biraatiin jechuudha. Warri naannoo Amaaraa gaggeessaa jiru uummata Oromoo Walloodha. Bilxiginnaan naannoo Amaaraa gaggeessu jiru. Isaan da'uma takka beekadha. Uummata Oromoo Walloo irratti hagam takka abaawoodhaatu as keessa jiraa jedhanii lola rabbananii uummata nagaa fitan. Uummata kumaan lakkaa'u kumaatamaan lakkaawaman meeqa buqqaasan meeqa mana isaanii guban meeqa ajjeesan ifatti as bahee itti gaafatamaan kominikeeshinii poolisii naannoo Amaaraa jechuudha. Uummanni Gumuz foon namaa nyaata ji'ee gaafanii fi uummata jechuudha. Uummata jiraataa biyya sanii warra biyya san keessaa saba if dandeeyaa uummata damee takka jechuudha. Warri uummanni kun nama qaleen nama nyaataa namaan ji'u gaafa uummata akkanatti xiqqeessu akkuma shororkeessa namaan ji'u saalfii takka malee maaltu itti dhaga'ama. Kun waan ajaa'ibaati raajidha. Gara TPLFin TPLF dhugaadha wal guddisanii abbaa biddeena isaaniiti. Mee siyaasaadhaaf haa wal dhaban yoo inni fi siyaasaadhaaf kan ifi wal dhaban taate kan isaan wal haleelanii TPLF qofa jechuudha. Akka siyaasaatti isaan maal godhaa jiran naannoo Tigraay keessatti uummata nagaa ajjeesaa jiran. Taamaan tana dhiyeenya kanii akka Eenyu kana jechuudha. Lammiilee Tigraay jechuudha. Lammii Tigraay nama sabaan Tigraay ta'e warra Suudi Arabiyaa irraa ka'ee galu takkaa warra Finfinnee jiraatu akkanumatti miikinaata tokko malee fayyadamee jira jechuudha. Isaan kun TPLF baqataan jechuudha. Baqataan ka'ee baqatee biyya saniis qabame biituun teetii miti gara biyya teetiin irraa galiyee qabamee galee boodeedhaa qabanii xayyaara irraa eerpoortii irraa hoggaanee fi nuyi hoggaanee mana hidhaana kan jechuudha. Mee maal qaba siyaasaa keessaa inni nu biyya Arabaatti gale jechuudha. Kanaaf mootummaan jechuudha nama humaa keessa hin jirre hiyyeessa jireenya isaa garaa isaa jiraachisuudhaaf lubbuu isaa jiraachisuudhaaf biyyaa bahee biyyuma inni silaa itti baqatan biyya saniis qabanii biyya isaatti deebisan ati lakkii jee hoggaanii fi hidhatti ol naqee ol darbu shororkeessaadha naman jechuun isaa waan nama dhibu jechuudha. Sanii miti wanta guddoo jechuudha. Wanta guddoo mootummaan biyya isaa birmadummaa isii cabsee kabaja isii cabsee lammii biyya biraa uummata isaa fidee naqee gudeechisu ajjeesisu jumlaadhaan jechuudha. Kuni akkamitti shororkeessaadhaa namaan jee nama farrajuu dandeenya. Kuni waan nama dhibu jechuudha. Shororkeessaan hin beekan malee isaan tanfiin argan yoo arganillee
tarii gaarii jiraaf ta'an tarii immoo itti fakkaatee bolola aangoo isaaniitiif ummatuma keessaa ba'an kana haadholuma isaan guddiste tana abbooluma isaan guddiste tana nun dhageen siyaasa teenyaayyuunii fi buluu baatan khalaas wanni jiru sammuu isaanii keessa jiraachuu dhawaatti. Namni birmadummaa biyya isaa cabsee kabaja biyya isaa cabsee lammii biyya biraa fidee waraana biyya biraa fidee ummata isaa nagee ummata isaa kana nageen jiraatu jechuudha. Garee takkaa jecha garee siyaasaa jecha ol dhabaniif jecha gaafa ummata isaa jumlaadhaan ficcisiisu gaafa ummata isaa gudeechisiisu kun shorarkeessaadha jee waan nama farrajuuf hin qabu.